Imma hidhamuu tiktokeraa beekamaa Adoonaay ilaalchisee wantoonni baay'een dubbatamaa jiru. Isaan keessaas Armeen Adoonaay ishee tokkodha. Gama seeraanis bilisa moo yakkamaadha kan jedhu ragaa qabatamaa wajjin qabannee dhufneerra. Armeen Adoonaayis maal jedhan kan jedhu isiniif qindeessinee dhufneerra. Isin hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkam jirtu hordoftoota eebbaa broadcasting. Warreen maatii keenyaan ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdannuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Tiktokeriin beekamaa Adoonaay Biraanee Haile Mikaa'el poolisii federaalaatiin to'atamuu booda harmeensaa yaada BBC'f kennaniin ilmi isaanii badhaafamuu malee hidhamuun hin malle jedhani. Adoonaay ilma sabaati homaa hin ta'u ilma Itoophiyaa qulqulluudha jedhan aadde Ababaa Gabrum. Hidhamuusaa wayitaa dhagahan deesseesaa waan ta'eef sodaadhusi hanga sirrii jirutti homaa hin ta'u jechuun dubbatani. Hidhamuusaa wayitaa dhaga'u ilmi koo maal balleessee maal godhe jedheen gaafadhe. Ilmi koo nama waan gaggaarii raawwatudha, jajjabeeffamuu badhaafamuu nama qabudha jedhani. Wanta inni jedhu akka malee yeroo hubatamuu fi hiikamuu wayitaa dhagahan gaddii itti dhaga'amus ibsaniiru. Adoonaay hamala baay'ee hariifachuu qaba. Hammoo ariifannaa isaa kanarratti beekumsa hidee waan deemuu fi biyya kooree jiraatu dhiisee dhufee cimina isaa agarsiisaa waan jiruuf ittan boonam. Sababa hojii ilma isaanii kanaatti boonanii fi yoo ibsanii dargaggoonni haraada keessaa akka bahan jajjabeessuu jabaatanii akka hojjetan gorsuu hojiidhaan jijjiiramuu malee kadhaadhaan waan badaadha jechuun barsiisuu himani. Ilmi koo biyya baqachuu hin jajjabeessuu Itoophiyaa nan gargaara jedhee dhufuusaatti baay'een gammada. Kun immoo kennaa rabbiitii badhaasaa tiktokeroota isa guddichaa torbanoota dura Finfinneetti geggeeffameen tiktokerii cimaa fi dameewwan dorgommii biroon badhaasota hedduu kan hinjifate Adoonaay roobii darbee to'annoo jala ooluun gabaafameera. Miidiyaa hawaasaa gubbaatti yeroo gabaabaa keessatti beekamtii guddaa fi dinqisiifattoota hedduu kan horate Adoonaay maaliif to'annoo jala akka oole poolisiin federaalaa ibsa kenneera. Dhimma kana ilaalchisee yaadasaa miidiyaa hawaasaa irratti kan qoodee Befiqaaduu Haayiluu tiktokeroonni kunneen hidhamuu isaanii dursaa miidiyaa hawaasaan duulli itti banamuu yaadata. Duulli miidiyaa hawaasaa hordofee carraa mootummaan deebii itti kennu uumame kan jedhu Befiqaaduun kun garuu bu'uura seeraa kan qabu natti hin fakkaatu jedha. Sagantaawwan badhaasa irratti namoonni dizaayineerota hojjechiifatanii bifa garaagaraatiin uffatanii argamuun waan baratamedha kan jedhu Befiqaaduun kanarrattis ofii isaanii ibsuu yookaan ergaa dabarsuu jechuun ibsa. Befiqaaduun tiktokeroota qibxataa shakkamaniiru jechuun maqaan isaanii tarreesse keessaa tokko heeruun ati kiyyaa qofaa ishee na guddiste jechuun qormaataa uumamaa dubartootaa fi cimina isaanii yaadachuun barbaada jechuun uffata diimaa uffatee kan argame dubbateera. Dargaggoon kun dubartoonni ji'aan daraaraa ji'aan rakkachuu isaanii yaadachuu fi jecha uffata kana hodhisiifatee uffachuu ibsuu isaa yaadata. Gurbaa kana akkasumas gurbaa tiktokeraa boorsaa harka isaatti qabate irratti miidiyaa hawaasaan jallattoota saalaa wal fakkaataa wal qabsiisee duulli itti banamee akka ture dubbata Befiqaaduun. Himannaan miidiyaa hawaasaa kun aqarratti kan hundaa'e miti kan jedhu Befiqaaduun sodaa miiraa irratti hundaa'e fi ta'inaa irratti kan hundaa'edha jechuun qeeqeera. Akka amantaa kootti humnoonni nageenyaa deebii kan kennan duula kanaafidha jedhee dubbata Befiqaaduun. Abbaan alangaa keewwata seeraa kam akka heeru ammallee hin beekamin jira kan jedhu Befiqaaduun anillee qorachaan jira jechuusaa yaadachuun wanti uffatan kan addabaabayitti argamu waan ta'eef hidhaan maal akka qoratan hin beeku jedhe. Tiktokeroonni kunneen keewwanni seeraa cabsan jiraannan kallattiin himannaan osoo irratti bananii wayyaa ture jechuun dabalee ibseera. Egaan daawwattoota keenya oduu qabannee dhufne asuma irratti goolamna. Oduu biraatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii subscribe gochuun hin dagatinaa.